sirba dhiis inaafa obboleessa kee jedhu tokko qabda. Isni muuziq viidiyoon qabu na fakkaata. Muuziq viidiyoon qabu si maqaa kiyyaanis beekameen jiru hanga maqamaa caalutiin beekamu namni hunduu hanga nama Oromooti gaanii nama hundumaanuu wal muramanii beekamu. Maalni nangalle waansa walii keenya walubee fagaannee galman geenye xinnaannee suuqateenye. Malo wali fasak nukara lammi ko wal marara Mafwal sakala mafdeen sawal orkina rakkoon keenya cimaan kana. Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya qaalii nageenyi keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu jecha har'a waan tokko qabadhee isin dhufinillee sirba jalqabara isin dhageesse kana sirba Maafol sakala maaf deemsa wal dhorgne jedhu namoonni hedduun sirba kana sirba Haacaaluu Hundeessaa yookaan gootichi keenya sirba Haacaaluu Hundeessaa akka ta'etti beekanii yookaan hubatanii nutis akkasumas yaa turre garuu sirbichi sirba Haacaaluu osoo hin taane sirba Kee'ool Taaddasaati. Isa murteessuuf immoo viidiyoo kana ilaalee deebina. Hangasiif dhiis inaafa obboleessa kee jedhu tokko qabda. Isni muuziq viidiyoon qabu na fakkaata. Muuziq viidiyoon qabu si maqaa kiyyaanis beekameen jiru hanga maqamaa caalutiin beekamu namni hunduu hanga nama Oromooti gaanii nama hundumaanuu wal muramanii beekamu dhugaatti hin fudhanne hanga ammaa hojichi maqamaa caalutiin jira YouTube irratti dura akkam ta'e beektaa abdoo isaa xumuree harkaan qaba ture abdoo isaa xumuree harkaan qaba akkasumatti nama tokko lamatti daddarbee ture abdoon isaa namni sanuma fuudhee maqaa kootiin jira riineemii irraa geddaraniiti kun Haacaaluudha yaani YouTube irratti odina dursanii odan hin fe'in abbaan fe'in beekamu YouTube irratti hin arge Haacaaluu jedhee jira YouTube irratti Haacaaluunis quban qabu. Sirba kana akka inni hin sirbine yeroo haasa'u dhageeraanis. Garuu dhiisii mee daloodhaan nu yaadachiisi namoonni baay'eenis akka yaadataniif sirbicha kana. Maaf wal sakala maaf deemsa wal dhorkina rakkoon keenya cimaan kana waliif yaanne waliitti yaanne malee dubbiin keenya badii dhalee maali dhugaansa maali nangalle waansa walii keenya walubee. Fagaannee galman geenye xinnaannee suuqateenye malo walii fasak nukara lammi ko wal marara. Sagaleen kee baay'ee bareeda. Dhugaa sirba kana amma anis jalqaba sirba kana baay'een beeka ture. Weellisaa sirba kanaati jedhanii yeroo nu barsiisan yeroo jalqabaaf baay'een si ajaa'ibsiifadhe sirbicha baay'een jaaladhaani. Akkamitti immoo gara aartii kanaa seente aartiitu gara kee dhufe moo situ gara aartii dhufe? Gaafin kun yeroo baay'ee nama hedduun gaafatama. Aartii gara koo dhufes anatu gara aartii dhufes jechuun natti ulfaata. Maaliif beektaa nu lachuu walumaa dhumamne jeetii yaada. Ani aartiin fakkeenyaaf qaamota miiraa koo keessaa tokko jeetii yaada akkasittiin fudhadhaayyuu. Sigala fakkeenyaaf amma ija kiyyatu dura uumame moo natu dura uumame jechuun natti ulfaata. Sigala anumaa miti kan kootumaa walumaa uumamne waan ta'eef aartiis akkasitti ilaala walumaa uumamne malee tokko dura natti dhufee yookaan anatti dhufee yookaan immoo aartiitu natti dhufee jechuudha. Kana gaafii kana kasi gaafadhee fi maaliif namoonni baay'een gaa kallattiidhaan gara aartii kanatti hin seenu lakkii dhiisii siin ta'uu ogummaan kunii jedhamu gamoo illeetiin baay'inaan jechuudha. Dhiisii siin ta'us jedhamanii ijoolleen dhageenye jiru. Akkasumatti immoo ijoolleen baay'ee dandeettii qabanii akkasumatti ogummaa kana keessatti of argan jiru. Humnumaan immoo kan itti deemu jira. Kanaaf gara aartiin gara kee yoo dhufe kun homaa gaafii hin qabu hin dandeessaa jechuudha. Ati immoo gara aartiitti yoo dhufte leenji'uun jira maaliin jira. Kanaafin hundaafuu dhuguma akkuma jette aartiitu gara kee dhufee kan jedhu. Yookaan immoo walumaan walitti dhuftanii. Mee sirba kee jalqabaa kana dhiis yadaloosaa walaloosaa nuti hojjete. Walaloosaa sinatu hojjete. Saka yaadichi kun naan dhufeeti beektaa ilma namaa kana gaafa laaltu waanuma yeroo bakka kamittuu har'as borus wanti kun hin bareechuun baay'ee ulfaata ilmi namaa waliif yaaduu yeroo baay'ee wal xiqqeessuuf deemuu kanatu jira waan kanatu gaafii natti uume maaliif ta'a wanti kuni
namni xiqqaatee nama fayyadu hin jiru namni gabbu'ee nama fayyadu hin jiru kanaafuu waliif gaarii haa yaadnu kan jedhu irratti xiyyeeffadheen waan kana osoo jedhe bareedaadha jedheen walaloo seedaloo isaa sanumatu hojjete. Yeroo san reefuu gara hojii aartii kanatti dhufaa jirta. Namoota baay'ee hin beekanii yookaatis namoota baay'ee hin beektu. Wanti immoo kallattiidhaan sirra ga'ee jira yaadni kun kasii dhufeef. Kun salphaadha akkuma salphaatti sirra ga'a malee wanta akka lamaayyuu miti bakka wantoota kun jechuun akka addaatitti miidhaan irraan ga'uuf wanti ta'ellee hangas marallee yoo ulfeessuu baadde bakka deemtumatti waan ilma namaatirraa waan agartuudha si kanaafuu kun baratamaadha. Ogummaa kana keessa namoota ogummaa kana keessa jiran amma baay'inaan namoota muraasadha kan beeku. Qaama fakkeenyaa fi ijoollee haaraa lafaa dhufan kana jajjabeessuudhaan waliin hojjechuudhaan kunniin namoota dura jiran kunniin namoota baay'ee biratti hin argitu artistoota keenya baay'ee biratti hin mul'atu garuu namni haamilee si tuqanii maal jechuuf. Waan akkasiitillee salphaatti nama haamileen kee tuqamus miti. Tokkoffaa waama aartii kanas saayinsii aartii barumsi addaa seenee baradhees hin jiru baandii maal kana keessas hin turre. Namni immoo akkasitti gabu'ee akkanatti jedhatee too waa'ee aartii jajjabina naa godhee akkan gara aartiitti dhufuuf akkas walaloo feedaloo hojjedhuufillee kan namni na cinaa dhaabbate tokko hin jiru. Garuu akkamitti beektaa ittiin nama kun cimaa namni dinqisiifatu namni fuulduratti ilaalu jirame nama saniin of barsiisa deebisee. Eenyu dhaaree fakkeenya siif ta'anii namoonni si gargaaran yookaan immoo akkasumatti ilaalteetuma isa ta'uu barbaada. Ani moodelli kiyyaan yeroo Haacaaluu ture. Hojii Haacaaluu baay'een dinqisiifadha. Keessattuu bakka akkaataan teeknikoota yeedaloo itti hojjetuu fi itti yeedaleessu. Garmalee dinqisiifadha. Hojii isaa akka adda dureedhaan tireeningis godhaa baay'ee dhaggeeffadha akka adda dureetti. Tokkoffaa sababa saniif isinatti fakkaata sagaleen kiyyaa fi Haacaaluu deematuun akkas ta'e malee waan akkatti uumamaan baane bata akkatti wal fakkeessu tokkos hin jiru. Ammas baay'ee gaafa itti gadi buutee dhaggeeffatte inuma beekama garaagarummaan sagalee jiraachuun sirriitti beekama akkuma fe'u ta'e akkuma fe'u ta'e akka sagalee Haacaaluu akka Haacaaluutti sagaleen kiyya wanti ta'uu hin danda'u garaagarummaan ni mul'ata. Yoo wanni walitti nu dhiyeessu tokko jiraatallee garaagarummaa inuu mul'ata ammallee keessa buutee ilaalte hojii kanas garuu immoo kunumtuu kan dhufe yeroo hundaa hojii isaa irra deddeebi'ee dhaggeeffachuu fi shaakaluu irraan dhufe yeetiin yaada. Akkas beektaa yeroo baay'ee pireejarii dhiibbaa sirratti nu uuma wanti akkasii sun. Haacaaluu baay'ee kan dinqisiifadhaanis ijoollee lafaa dhufan kana yoo hojii isaanii ilaalee yookaan dhaga'e taanaan bilbilee jajjabeessu hin jira si yoo si bilbileera. Maan wal arginee turre beektaa Finfinneetti bara 2011 moo akkasina fakkaate. Wal arginee waa'ee hojii kanaatis hojiin kun abbaa hojii kanaati hojiin kun kan kooti maaf ol sakaalla kan jedhu kun jedhe siina jedhe hojii kana miidiyaan Ameerikaa tokko intarviina godhee na gaafatee ture kan koosmetii abbaa isaan beekuun jedhee kan keeti jedhee na gaafatanii naan jedhe. Na bilbila koo qabadhu naan jedhe walii bilbilaa turre bakka na jajjabeessaa ture si hojii waan baay'ee na jajjabeessaa ture yeroo sanitti Haacaaluu nama lubbuusaa jennee taa'aniitu. Kan biraa yeedaloof walaloon hojjetta. Walaloof yeedaloof